Ayyee anaadho maaliif waa ulfaadha galatooma kunkoon dachaalatu kunkoon dachaalatu amma urjii ol darbe qoy daa'imallee kennadhaa qoy tolee akkam nagaa jirtu hordoftoonni yeroo santuu fi nageenyi koo bakka jirtan isin qaqqabatu isiniin jedha addaan bannee jirra maaliif baddee akkam turte haga ammaa maaliin baddee kan jettan taatanis kana dura urjiin akka ciniinsuun qabdee gara mana yaalaa jirru yookaan immoo adeemaa turre waan jiru isinitti himeen ture du'aa nu godhaa isiniin jennee akkasitti jechaadha isinitti dirmannee yookaan immoo isin akkamitti dirmattan abdii irraa qabna ture garuu walumaa galatti waaqayyo si nu dhagahee dhugaa urjiin nagaan akkasiin deettee asumarraan dhaamsa koo isiniif dhaamuun barbaada kanumatti aansee mootu akkaataa urjiin itti dhufaa jirtu viidiyoo wayii haala kanaan kanumatti aansee akkan viidiyoo wayii waraabaa jirru kanumatti aansee jechaadha akkasiin biraan ga'uun abdiin irraa qaba. Haala gaariidhaan jechaadha amma isiin dhufaa jirti ammoo haala kanaan abaaboo kana qopheessite kennaan kun kaakamalee akka ta'e ni beektanii gammachuu akkamii akka of keessaa qabu ni beektanii warri wanta kaasee irra gahees kennaa gammachuu akkana isin bira gahees ni beektu waan ta'eef jechaadha haala kanaan jechaadha kennaa kana urjiidhaan qopheessan jira. Kanumarraan jechaadha cinqisan keessa dabartee gammachuu kanaan ishii ga'uudhaaf jechaadha kana caalummaa akka ishiin gammaddu abdii qaba kanaaf kun haala kanaan abaaboo kana kennuudhaaf kanaan deemaaf waan ta'eef jechaadha isinillee viidiyoo kana hamma maalitti akka nu dabartan abdii irraa qabnaa hundumti keessan galatoomaa lafa jirtanitti nageenyi koo amma sirra deddeebisin haa qaqqabatu isiniin jedha nagaan oolmaa gaarii viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadha. Tolee amma kunoo urjii eega jirraa haala kanaan amma naannawa kana gahaa jiranii asumarraa jechaadha kaameraamaaniin keenyallee nu duubata dhiitooni hojjetooni haala itti qeebaluu jira waan ta'eef anillee kunoo akkanattiin kennaa kana qabee tanaan jechaadha urjii gammachuu ishii gammachuu kiyyas gammachuu maatii ishiillee jechaadha haala kanaan abaaboo kana akka shaagoonee jechaadha haala kanaan gammachiisuudhaaf deemna. Egaa kan gammachuun keenya gammachuu keessanii immoo gammachuu keenya waan ta'eef jechaadha hordoftoota keenya hamma dhumaatitti nu duukaa ta'aa isiniin jenna fadha guddaa galatoomaa asumarraan illee dhimmootu isinillee jechaadha du'aayii hedduu rabbii waaqayyo hedduu itti nu galfatanii turtan waan ta'eef jechaadha beekoo kunoo amma dhufaa jiranii irraa qeeballaa jechuudha. Hordoftoota keenya kunoo haala kanaan urjii qeebalaa jirra waan ta'eef jechaadha dhugaa hedduu takka dasama jedha waa kanaaf. Ayyee anaadho maaliif waa ulfaadha galatooma kunkoon dachaalatu kunkoon dachaalatu. Amma urjii ol darbe qoy daa'imallee kennadhaa qoy. Koota seena qucculan qoy keessummoon nu taa'ayyee ta'a anillee suman gidduun taa'aa gammachuudha kun gammachuu guddaadha akkamne. Nagumaan nu hiikattee urjiinillee ni galanni isaa ga'u karanneerraa namni waaqa keessanillee galannaa ga'u isinillee baay'ee nu taaggaltanii baay'ee nu kadhattanii isinillee waaquma keessantu nu dhaqqabe. Kunoo ollaan akkas hin bareechee cinqiin amma feetillee cinqiin guddatullee galanni waaqa hin badiine waaqayyo nu wajjin ta'e dhugaa waaqa. Hordoftoota keenya kunoo isaan haadha urjiiti.
hedduu akka gammadanii jiranii sammuunallee jechaadha haala isaan viidiyootti isin hojjechaa turan shaasin gochaa turan quba qabdan waan ta'eef haala kanaan har'a immoo gammadanii kunoo daa'ima hammatanii akkanatti jechaadha kun shaa'ichaa jechaadha warra ollaa wajjin isaanillee haa galatoomanii kanaaf du'aayii keenya kadhaa keenya waaqayyo illee nu dhagahee kun har'a urjii waaqayyo lama godhee jira isinillee ulfaadhaa guddaa galatoomaa isiniin jenna isaan irraallee immoo yaada tokko mee yaada akkamii akka isaan kennan gammachuu isaanii gammachuu maal akka ta'e maal keessa akka isaan darbanii haga ammaa as gahan waa taatee hedduutu jira mana yaalarra jechaadha kanaaf isaan irraallee wanta takka akka dabarfatan asumarraan wajjin akka turruun abdii isin irraa qaba mee isaan takka yaada keessallee baay'isuun jechaadha gammachuu kee himimee warra kanaatti. Nagmaan hiikattee baay'eetti gammanne baay'ee nama gammachiisa. Dhugaadha. Baay'ee gammanneera. Akkamii maal fakkaataa irra turee qilleensuun urjii irra turee jettamne ati ilaa jecha beektan si'a? Baay'eera ture. Baay'eera ture. Galanni rabbiin badiini hamma fe'illeen ta'u silaa qilleensuun namarra turuu danda'a goromta waan taateef illee sanumaa fi malee amma shaa jennee gammanne miti re. Gammanne baay'ee gammanne. Mee iyyeen yookaan hati urjii waan dabalatan qabdani. Omaa dasitaadhaan waan itti dabaluun qabu waan mee warra miidiyaa keenyatti nu maal jettanii? Galanni isin haa ga'u. Isinillee abdii nu wajjiniin jirtanii nu kadhattanii waaqni keessanillee nu dhaqqabee salootiin keessanillee nu dhaqqabee. Ammallee baay'ee isin galateeffanna. Waaqa keessan galannaa ga'u jedhee kanan isaaniifillee galata galcha. Isaaniifillee galata galcha ammallee gammadee jira akkanani gammadeetti isaanillee haa gammadanii. Isaanillee haa gammadan amma ani gammade kana isaanillee haa gammadan. Hayyee ulfaadhaa guddaa galatoomaa urjiillee waaqayyo asumarraan haa jajjabeessuun jedha asumarraan immoo isheettillee gammachuun ishii akka ishiin gammachuu ibsattu isfaam dastaan bazyuu ልክ urjiin dastaa እንድትገልጽ በአክብሮት ጋብዤሻለሁ። ወደ አንቺ አስተላልፌያለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ስለበቃች እንኳን ደስ አለን። እሺ እንኳን አብሮን ደስ አለን። Tolee ka hordoftoota keenyaa isinillee ulfaadhaa guddaa galatoomaa waa hedduu keessa dabarree as geenye isinis waaqayyo akka itti nu godhattan du'aayii akka nu gochaa turtan isin hin beekne waan ta'eef ulfaadhaa takka hundu keessaniyyuu hedduu takka galatoomaa isiniin jenna galatoomaa dhugaa waaqaa galanni keessan baay'ee guddaadha rabbi gadiitti jechaadha walumaa galatti garuu urjiin asirratti har'a haasa'uu hin dandeechuu. Hedduu akka dadhabbii qabdu waan ta'eef jechaadha. Viidiyoo itti aanu mootu haala gaariidhaan shaa jennee jechaadha. Akka hojjennee gammachuu ishii kana immoo kana caala akka waan addaatiin akka dhufnu abdii miti. Waan addaatiin akka dhufnu abdii qabna. Kanaaf gammachuu kana caalu mootu akka gammachuu kana caalu immoo jechaadha. Viidiyoo addaa ta'e wayiitiin jechaadha. Akka dhufnu abdii irraa qabna. Urjii kana caala akka ishiin gammaddu. Daa'ima ishee wajjinillee waaqayyo ishee haa guddisu waaqayyo ishee nagaa ishee haa godhu jennaa akkasii eebbisaa mee takka. Waaqni ishee haa ogeessuu ammallee ulmaa kana ulmaa milkii isheedha haa godhu akkuma das nu godhan kanatti akkuma macarrashaa keenya nu haa miidhagsu ammallee ammoo nama ulmaa kana nagaan dasitaadhaan ulmaa kana baatee kiristaanaallee kaafattee hundumaa dasitaa kana ollaa kiyya hojii firaa wajjiniin akkan takaafalu na haa godhu. Rabbiin mallee akkanumatti dasitaa kan dasitaa nu haa godhu mallee. Ayyee isaanillee galateeffadha bakka tokkotti walumaa galatti maatii kanallee maatii wajjin turan kanas. Isaanillee ollaa kiyyallee nagaa na haa godhu ollaan kiyyallee kan kabajja naa kennee sanatti na miidhagsee na wajjin hin jiru kanallee isaaniifillee waaqni akka kiyyaatitti isaanii haa dhaga'u yaammadhee kanan gamaa yaammadhee cannaqamee kanan yaammadhee cinqii irratti waaqni naa dhagee akka naa dhageetti ollaa kiyyaafillee hundumaafuu fira kiyyaafillee hundumaafullee haa dhaga'uufi. Haadha ga'uufi urjiin baay'ee na jalaa cannaqamtee jirtiyyuu cinqii kanallee waan naa fure yaamannaan na dhaqqabe ammallee isaanillee warra wannoo jeellee hundumaa haa dhaqqabuuf akkanumatti waaqni waa isaan bira haa jiraatu. Waaqayyo hundaa cinqii akkatti haa furu siree tanaan.
Hayyee akkas jedhanii isinillee bakka jirtanitti lafa jirtanitti nageenya keessan nageenya keenyas isin haa qaqqabatu isiniin jenna. Warra cinqaa kana jirtanillee hiree tanaan waaqayyo isin haa qaqqabu isiniin jenna. Hordoftoota keenya viidiyoo kana hamma dhumaatti akka nu daawwatan abdii isin irraa qabna. Ulfaadhaa guddaa takka galatooma viidiyoo ta'anutti haala gaariidhaan gammachuu bareedduu takkaan akka walitti deebinuu saapiraayizii addaa isin yookaan akka walitti deebinuu abdiin guddaan qaba. Ulfaadhaa guddaa galatooma horaa bulaa.